Latiin jedhama. Wow, surprise kunoo dhufteetti. Dhugaa? Maakii. Ishee kanadhaa jaalalleen kee. Eeyyee kaa mootitti onnee koo. Baay'ee bareeddi. Waggaa jaaf biyya turtee keessatti bareedduu akka kana akka argitee hin beekne nan amana. Obsii koo. Maakishaa. Akkamatti nagaa keedhaan ajirtaa? Nagaa kooti galata saasii jira. Maal wal ilaal ture? Eenyudha? Waliin dubbistanii wal sin barsiisuun dhufee mo'ansa. Latiin jedhama. Maal taate? Maal inni beekisanii mooti? Obsiin koo aduun beekuun amma deebitee dhuftutti siniiga. Kakattaa. Latiin koo aduu siniiga. Maakiin jedhama. Lati. Nagaadha miti. Hiriyyaan koo ji'a 5 yeroon biyya ormaa ture bare kunoo isa kanadha. Amma obboleessa yoo taaneerraa jaalalleen kee moo baay'ee bareeddi. Akkamiin mooti jaalallee kee argattee taasiin maakii si dhibaa. Waggaa jaha dura gaafanni biyya kanaatti deemu jaalalleen isaa amma dhumaatti sin eega jettee ishee barbaacha biyya kana dhufeera. Amma dhiiseera. Ishee yoona jireenya dabraa jalqabdeetti ta'uu danda'a. Anis immoo garan dhufetti on deebi'ee wayya. Gaarii gootee dhugaa. Waggaa amma kana nama eeguunis obsa cimaa barbaada. Obsuun iyyuu hiikkaa jaalalaa keessaa isa tokko ture misamma si baruu kootti baay'ee gammadeera. Nan deema. Anis baay'ee gammadeera. Wala garrobsi. Maal lati xiqqoon taphannu? Lati na barbaacha dhuftee. Maaliif akkas jettee nati yeroo? Amma sadii simee si yaadiira moodha. Anillee. Nama na yaadin fakkaattu. Ayisii latiin kunoodha. Kottu deemnii bashannana haasaansaan qofamu akkatti namatti tolu. Bah kan saamu. Eenoo kottu. Ani immoo baay'ee na dabbaraara mitiire. Akkam jirtu re? Jirra. Nagaadha kaarramu goofaree duukaa. Isa kana nun gaafatiin malee isa kana qabna. Areedamu isaa fidare adaadaa isaatti ba'ee ta'uu danda'a. Garuu moqoosa. Eedamu abjuudhaan goofaree nama goofaree qabu duukaatu adeemtu si argeen ture. Kunoo lafa bu'ee adeema. Ani nama mul'ataadha man. Siriimti kooni nama mul'ataa mati lafa bu'ee fayyuma karaatti bade. Mul'ata cimaatu hin qabu. Eessatti immoo wal bartarre manuma rifeensaatti immoo wal bartan hojjechiifachuu dandeenyis argitee xaddoon hin natu. Waan baay'ee qabda reeda qofa miti. Maal goona yoo feesuu dadhabne ofu maal fooniin. Kan amma sirrii jettee baay'ee maqoosa. Sittaa tolu nama akka kee faana amma guyyaa guyyaan osoo wal arginetti tola. Guyyaa bira wal agarra. Kun qabu akkasidha ma akkas. Asii immoo. Akkas. Akkas. Nagaan oolime namitti. Badina. Hin soobaan. Soobii kolfa baay'ee gaddee jira. Maaleessaan argitoo akka inni kolfee taphatu. Hin soobaa. Akkamittiin barteetti? Ija isaa dhaqa. Ijimmoon soobu. Ilkaan garuu soobii kolfuu danda'a. Garuu ta'uu mala baay'een keenya keessa keenyatti gubataa baannee ilkaaniin of guyyoomsina. Ayilatii. Deemnu. Si dhukkube moo maal anatu nageessi fayyaa jiru? Maakii qoricha baatti qo'ame siin bilbila. Qoricha maalii bittee deemaa jirti? Maal na jalaa taate ta'a? Gadhiisimee qoricha maaliiti? Maalla kun mucaanyu ajjeesuuf qoricha alfa baasu bittee deemta. Na dhaggeeffadhu mee latii koo si hubachiisa. Maal na hubachiista? Latii. Na gadhiisi wanti si gashu hin jiru si. Ifa manaa godhee. Achi jedhi ati garuu garjabeettee akkamiin lubbuu daa'imatti kan murteessitu? Maal jedhe akka latii hirkaa qarshii kana fidee dhufe beektaa? Akkan sirraa ulfa baasisuuf harkaa fuudhee too dhageetii hudhiin ajjeesala. Eenyuun qabaree maakii koo si malee nama tokko akka hin qabne beektaa miti. Callisaa amma sarga xumurree taasifna. Cubbuu kana garuu waaqayyo nuuf haadhisu. Ka'aman deemna. Ahaa siif bitta jechuudhaayi. Qarshii isaa immoo isaa fidde. Maakiitu sirkaa fuudhee naa fide. Dhiifama deemuuf jechaan jira herrega naa cufi. Tole. Eessan kaa'ee. Wayyoo nan salphadheerra. Takkaa si waamu, deebiin si waamu. Deemuu fi eessaa naaf iddaan margeen kee miti asuma taa'een seeka. Maal naa wayyama maalin godhaa? Waan hin jirreessaa dhalataa har'a akkuma taatuun ilaala. Wayyoo yaa qalbii koo kana. Kun nama hojii hin qabne na goote.
Anastaan ishee egaa oolamuun ariifachaan jira. Maal dhabeetta? Ila irraanfadhee buffee irratti irraanfadheen kaa'ee isiin bee irraanfadhee jarjaraan bee dhugaa. Waan akkasiin hin laallatu naan maaltu na dhibeen? Beekam dhugaa naa gala garuu irraanfadheen bee dhugaa malee beekaa miti. Sababuma tokkoon barbaaduun mana namaatti hojjechaan jira sanummoo siinsi eeguuf daqiiqaa meeqan taa'e. Kunoo amma sanatti bilbila kiyya qabadhu. Manni kun manatti bilbila daldalan otoo hin taane manatti nyaataaf dhugaatiin daldalamudha. Amman qarshicha si fidutti dhaam galiin si fida. Ani qarshii kaashin barbaada. Sababa akkasii dhaabamee sin namarraa eessatti wal beekna naafati. Herregni ishee na biradha. Maaliif hanga kana walii yeesistu? Namni waan baay'ee yaada. Inni dhaba, inni argata, inni irraanfata. Isheenis inni irraanfatte miti. Hanga kanatti iyyuu hin qabdu. Atis boor bakkee deemtu hin beektu gatii ta'eef. Atis immoo osoo manaan bahin boorsaa kee ilaallachuu shaakali. Galatoomi. Rakkoo hin qabu. Qarshii meeqadha? Lati akkan deemne beektamtis dhabee akkan jiraachuu hin dandeenye. Ofin ajjeesa laa. Akka amma callistee deemaa jirtu immoo miti hin gaabbita laa. Qoosaan jiru. Lati. Of ajjeese ka. Ati of ajjeestee sitti deebi'ee akka barbaade natti taphachuu barbaadde. Naa deebisi ka. Of ajjeesi maal godhudhaan? Dhiifama. Dhiifamni kee miidhama konsirreessa. Dhiifamni kee wanta bade iddootti hin deebisa. Natti mika. Dhiifamni kee wanta ati tokko tokkoon hojjettu hunduma sana dagachiisa. Dhiifamni kee onnee koo miidhame naa sirreessaan siin jedhe. Warra akka keedha waan barbaadan gootanii deebitanii dhiifama jettanii irra nama dabarsiifachuu barbaadu. Jaalala keessatti dhiifamni murteessaadhaan jettee turte. Hin dagattee? Dhiifama abdatanii balleessuun jaalala akka diiguu sitti meen ture. San dagatte. Akka hin deemne ofin ajjeesaan siin jedhe. Hin sobda. Amma of ajjeesitti na jaallatta osoo ta'e namniitu turte. Anaaf yaadda anaaf miidhamtaa jaalala keenyaaf anaaf of eeggatta turte. Amma erga barfatee ofin ajjeesatti nan dorsisiin nagaatti. Maal hojjechuu dhufte? Latiin ishee wajjin si argeenyaan sin ajjeesaanaan jedheera. Maal hojjechuu si bara keenya dhufte? Amma kana maaliif na jibbeen akka nuun hiriyyaa taane yoo beekaati. Anuun beekonta si wal gootan garummoo sin jaalladha beekta garummoo isatu natti hafa. Lakkiin qodaadhiin gaddaa bakka isaa baruu barbaade. Bilbiliin sitti masiifu na arga. Lati. Maal ishee buqqeedhaa fuuta ishee faana na deemin siin hin jenneen. Lakkiin karaa irratti hin argini. Ati garuu nama tuffata jedhu. Namni si tuffate hin jiru garuu jaalallee qofaan akkati jiraattu hin barbaadu. Nuu deemi yoo fedha kee ta'e. Ishee kabajeen si dhiise. Si'a meeqan sitti mani mucattii kana faana na deemin siin taatu siin hin jenneen. Lakkiin dhugaa qodaa sadhiin gaddaa bakka sana gaafachuuf ittidha. Maal taateeti kilaasiin jiran jedheen himlatiidhaan ammaa giifti. Seegaan jira ammaan jalqabeeraa dhaqu. Maal taateetiin bashannan itti kilaasiin hambiste. Maaf akkas turta? Gaafin qofaa ta'u namni maallaan jedha? Dafii kottaa abboo. Cheers. Nama qaba. Amma namni sun dhufuutti hin ta'a. Eenoo amma argeera. Qarshii garuu walii galtaniitu miti. Ol seenaan jira haa ta'ushi. Otoon jaakeetti siin dhangalaasiin kaa'esiti. Heree. Pa manichi immoo akkam bareeda. Maal fuuta siitii giifti? Kilaasiin jiran hin jenne ati? Lakkiin ladii koo. Maal kun immoo barumsatti jalqabde? Saalfannee wayii naa deebisi maal hojjettasi? Maa inni qaanoftu maaliif akkasitti durba rukutate? Maaltu si geeshe? Ganama kaatee manni suura jaaluu waggaa 5 oliif tajaajila kennaa ture. Mana barumsaartii baneera naan jette. Ladii koo dhiifamaa. Callisi. Kana booddee ishee gammachiisuuf jedhee ishee faana deeme waan isheen barachuu feetu leenjii ogummaa fiilmii, leenjii kaameraa, suura kaasuu, viidiyoo waraabuu, ogummaa ediitingii, viidiyoo ediitii gochuu, suura ediitii gochuu, ogummaa kompiitaraas taanaan waan isheen barachuu barbaaddu keessaa filadhee ishee galmeesseen ba'e. Maal hojjetta Ariyaasiyam? Deebisiif ka afaan maalii qabdiyyuu si deebisti kilaasii eegalleerra naan jedhanii nan waaree booda deemittiin jedhe gara hojii dhufe. Tarii mana barumsachaatu naannoo kana dhaayyuu boqochuu dhufte ta'a. Maaleessa maaltu naannoo kana godhennoo mana maxxansa faaktii irra keessa darbii sadaffaarradha. Isheenoo asiiti lama keessaa naaf fixxee sadaffaa dabalachuuf ta'aa jirti. Ka'ii deemamma kilaasii barsiisuu eegalaniiru. Hojii maal eegalteeti? Taa'imee? Maalin ta'a? Buna nagaruu jalqabdin isaan jedhan dhugumadha. Eeyyee. Maal ta'a maal? Dhugaa moo? Dhugaa maal rakkina qabaa latiiku?
Maalin stirrise inni itti gaddeebitee buna nagaduutti kaatu. Karaara dhaabbattee inni itti buna nagadu maalin stirrise? Maalin siif hin godhu siin jedhe? Gaddeebi'uu maalidha kun hojii hojjechuudha hojii tuffachuun gaariidha. Maal ta'a yoon hojjedheef danda'e? Ilaamee na hubadhu. Waayyuu natti hin hir'isne himlatii koo. Garuu immoo hojjedheef danda'e wajjin guddanna jedheen. Guddachuu yoo barbaadde waan sirna qabu waan sirrii ta'een hojjettuu reennatti lafa dargaggeessa taa'u naa teessu. Jalallee isheedha naan jedhuun boor. Ani isa tabbaa barbaade duukaa kolfaa oolte dhufee akkan si duukaa soo barbaadde. Yoo dhuguma na jaallatatte hojii kana dhaabi. Dhageessetta miti. Hojii kan biraa jalqabuuf moo qarshii isaan qabu kasan qabuun jalqabeen kanayyuu. Nan gaafattu ture waan jalqabuu barbaaddu. Kanan jalqabuu yaadaa irratti nan gaafattu. Waan irratti immoo anis gargaaruu hin danda'u. Inni itti hojii fayyuma hojii hin taane inni itti jalqabdu maaliif fedha? Sitti nima jedhee yaadaa ture maarree isa sitti muuf hin si'aamin dursitee dhageesse malee. Lati baay'een hawwiidhaan si eegaa ture sitti tola seena jajjabeessaa laata jedhee. Sin jajjabeessa. Maaliin si jajjabeessa na dhageessa miti amma? Dhuguma na faana jiraachuun barbaadde yoo ta'e hojii kana cufiite akka jalqabdetti deebi'i na bira kottu. Kan kanarraan hafe hanoo hima keen dhaga'u jettee diddataanaan hin dhufiin. Dhageessetta miti. Maal ta'e ijji tuffatte hojjedhii jijjiiramuun barbaadama of danda'uun barbaadam lati. Maarree gaafa of dandeessu nan dhufa rakkoo hin qabu. Hojjedheef danda'emoo sitti agarsiisa. Haadhoo korrammoo jaalallee koo biratti akkanan salphisne. Akkuma durbaa mattaa sobsiisin tole. Abshira akka durbaa. Abshiraan maallaree akka durbaatti nagaa'ani jettaa sobsiis. Maatii keenya barsiisi jennaan si geessaa jira. Gurmaaliin ture. Arraafamaluma kana dhiisisiin jechuu kodha malee. Amala dhiiraa kana dhiisi. Amala dhiiraa mniima mudii makoodha malee. Arraaf mudichuma kana dhiisi tole. Abshira. Akkasitti moo? Nattamanii. Maakishaa. Nagaadha. 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 Bareedimmoo mucaa bareedduu argatteetta. Jaalallee koo akkamiin agartere? Ara caddiidha. Irra baatee. Ati obboleetti koo akkamiin agarte? Takkaasii asuusisu. Tole. Maqasiin isinitti ta'e deemaa rakkoon qaba. Biraazariin immoo ciisii caddee qaba abbe. Gabbinaan zaccii madaka. Obboleettii keenya irraa gaggeessitee dhufuu hin dandeessaa? Sasheen akkas godhatu sittiin tole miti amma daqiiqaa muraasa boodatti barta. Itti baruun barbaadu diimna irraa gaggeessi. Maali rakkina jira moo? Lakki. Abshir taphadhaa bakka. Argitee ishee itti godhattu namni ishee biratti na arge maallaan jedhanaan. Ingaaga gaggeesseen hin dhufa. Deem gaggeessinii kottu intalaa dhikee guddisa balleessti kan. Obboleettii koo tuffatte haa ta'u haala ishee sababa godhatteeti. Gaafate harmee koo kabajaan mana teessu tuqxu garuu callisee isin ilaalu. Maal gootare? Maaliif hin sirrukkutu beektaa? Atis boora harmee taata. Gatiin harmee koo kabajuu fi sii nama boora harmee ta'uu danda'u rukkutu. Amma na bukkeetii deemi. Ka'ii kottu. Maayinni maal taatee dhiistee dhufte maazariidhaan wal barsiise kaa? Ofii koyyuu bareen fixne harmee barsiisuun na dhibe. Ofii koyyuu sirriitti isheen barreen jedhe. Maal ta'a latiima faana adda baatanii jechuudha. Yeroo hunda akkasitti yeroo keenya faana dabarsite gammachuun koo baay'ee madachaa. Gimbiin jiran ittiin jedheen maakidhaan immoo. Hin hawwita kasamma. Harrayyuu gimbii deemnaa hin dhufe malee. Torban tokkoof hin turaa naan jennaa hin dhufe malee. Amala isaa beektaa. Bilbila yeroo hundumaa aayifoonii jetti mitiire. Bilbila aayifoonii bareedduu tokko biteefiin sepiraayiziin ishee godha jedhee yaada beektaa. Haa ta'u maal goonaan miti garuu bakki nuti dhufne kun sitti toleera. Mammaa baay'ee dadhabee lafa bashannanaa tokko dhaqee achittuu suuratti hin ka'uuta. Bakka callisaa ho'i namatti tola akkamitti bartee garuu. Turme deebiseen si bilbila. Maakiidhaa eeguun. Kan biraa. Bakka barbaadde sin bashannansiisaa. Bakka bashannanaa kana beekna. Anis lafa bashannanaa kana beeka. Maal hojjeta siti? Gimbiin jira naan jenneeti? Animmaa gammachuu kee fixaan baasu fedhan si achi fi gamalaga keen irra duukaas ta'uu dhufe miti ishee. Maal la gammachiista? Bakka bashannanaa kana durbaajjin oltee dhufaarta miti? Gaggeessitee dhufaarta gaammati. Hin saalfattuu isa yoo si gammachiisuuf jedheen eessa dhaqa kun immoo dhaabbadhu. Maal gootiin gammachiisan jechaan jira? Animmaa yeroo hundumaa sati hawwitu gammachuu kee fixaan si baasuuf jedheeni kiloomeetira hamma kana adeemee bilbila si bituu dhufe malee. Dhugaamu karatti na sobduu dhabdee kana malattee miti? Bilbila achi dhibee achiraan bittu? Akkan achi jiru wallaalee miti. Amma namummaa isaaf qulqullummaa isaatti gatii nama nuufini qubee elektirooniksii yaafadhee dhufee bite malee isa wallaalee miti. Yoo na amanuu baatte kunoote waaraantiinsa. Dhaabbadhu maakii. Akkan dhaabbadhutti hin kaaneelati. Ani immoo akkan si dhiisutti sin jaallanne egaa. Ani qilleensa dhammoo kana dhistee hin jiraanneef. Mukeen kana ilaalime dhaabbachuu isaa qofan ilaalin. Kan isa cimsee jiru hidda isaa lafa keessa tamsa'ee jirudha. Hiddi isaa citee jennaan goguu jalqaba. Kana maakiin beektu itti natti maartaareeti.
Wanta ati hin beeknetu jira ammaaki. Jaalalli kees jireenya koo keessa akka hidda kanaatti tamsa'ee jira. Ati deemtee jennaan ani mukii hiddi isaa citeedha. Maaloo na dhiistee hin deemiin. Maaki. Hangaraasti jabaachuu hin danda'u miti bakka. Deemtu jechuudha. Nama na jaallatu akka kanaa dhiisee san deema. Latiiko. Alleebumii taphannu? Karaa kana irratti moo? Maal rakkina qaba maal? Yoon argadhee surkute maal naa goota? Nafuuta. An adda adda. Anuma gosa tokko. Tole jalqabuuf tokko lama sadi. Yes! Fidi. Maato dhaabbattee mareebamtaa jalaan buttu? Yoo tuna reebdiin am kanatti nafuutu. Kanaafuu dhaabbattee reebamuu qabda. Amma itti deemtii nama kan biraa fuutu reebamu koonaa wayii. Dhugaamu? Dhugaa. Maalidha? Durba kan biraa wajjin si argi jedhu? Maal taata ure? Kanan sirraa fagaadheef biraa akka durba kan biraa wajjin taatuuf miti. Maaliif dare? Rinni koo sitti dhaga'amee akka tanatti deebitu fudha malee. Rinni keenatti dhaga'amee akkan sitti deebi'uu fi ana dhiistee sokkite. Amma immoo durba faana na agartee naafte. No amma garuu yaada koo jijjiireera wajjin taanu. Akkasii. Dhaabbadhu Lati. Lati dhaabbadhu. Dhaabbadhu si jechaan jira miti. Anis barinaa fi manatti deebii jedhanii malee intala hojii walitti dhufeenya dabiraan qabu. Hunda dandeessu koo yaa bara fakkaatu narra gaasiif jaalala keessatti xiiqiin hin barbaachisu. Dhugumaam Latiikoo sin jaalladha. Latiikoo na dharraasise. Maal si dharraasise reenoo sii guutuuf qophiidha. Intala sana argaa jirta miti? Argaan jira baay'ee bareeddi. Dhaqii dhungadhu. Dhungadhu? No dhaqii dhungadhu. Akkamittiin nama kan biraa dhungadhatutu jirtu sumaan si dhungadha. Dhaqii ishee dhungadhu. Maal isheen dhungadha tole? Hidhii ishee. Akkamittiin isheen dhungadha? Gaafa waadaa galee dhiyan biraan dhungadhu dhiyaadha manaa akkuma malee waadaa galee. Na dharraasisaa kanaan immoo dhaqii dhungadhu. Utuun hidhii ishee dhungadhu arguu si dharraasise? Rafi deemka? Maal taasise dhiisis maan si dhungadha? Bakka. Waana. Daqiiqa? Nan gubadhee si bira. Taa'uun hin danda'ama. Taa'eeraam. Turemee siin bilbilaa takka. Kottu min deemna. Iska baltee miti? Is bakka ishee siin kaballisii barbaanna. Dhugaa ishee kan kaballinaa barbaadda. Kottam. Na ajjeesisuus si hafe miti. Latiikoo. Na dharraasisaa jira. Maal si dharraasisaa irra immoo? Mucaan sun eenyudha beektaa? Eenyudha? Isheen illee gaaficha deemi dhungadhu jennaan si kaballisan. Jaalallee isheedha. Deematu immoo arii keetti ba'i. Lakki maaliif nama karaa sarara taa'u reeba? Maal jechuudha isheen gaaficha durba waan taateef dhiistee mitiire? Inni kun dhiiradha waan ta'eef deemitu mini deemi. Maal taate akkamittiin nama karaa sarara taa'u deemee reebani? Dharraasisaa reeyyuudha. Deemi kaa inni si binna waan si dharraasise. Dharraasisaa reeyyuudha. Maal si dharraasise? Isa wajjin waltuma. Deemitu. Isa reebu. Lakki qol. Dharraasisaa maal taateeti? Adaraa mucaa kanaaf fedhi dhiisee mucaa kanaaf fedhi dhiisee adaraa rabbii fedhi. Ati mucaa kee fi jettee na dharraasisaa waan ta'eef deemitu mini. Dhaquure. Daqiiqa. Ishoo Latiiko. Lati. Haadhooko. Ammati dhiirani. Haadha qabda abbaa qabda ulfeessitee beekta. Otuma ulfeessitee beektu ta'e nama ulfaa gartee beektani. Haadha manaa kooti nama dha'u dharraasise. Takkaa masheen si dha'ee sokka. Tole waa'ee dhiirummaa gosti na agarsiisa rakkoon qabu sitti na deeggarinaan jette kanas immoo siif irreebama. Garuu mucaan keenni dhalatu kun himee waraana labsaa dhalachuu barbaade. Guuta kuuf. Dhugumaa keenya dhooftee mati. Eenyuma seeteetti naannoo dhiiftee natti taphata. Ati mee amma yoom reebamtaan jedheman durbis dhiirris reebasin yooma dhiira taataati. Dhiira maatiin sulfeesse hoo. Maal isin yeroo hundumaa kan akkasii godhu? Dhiifama maakii koo abbaa kootti ergaa ni erge.
kanaafan barfadhe. Miyoo filaal umrii kee kanaan yeroo abbaa abbaa jettuun salfattu? Maalittan saalfadhaa? Umrii abbaa taatutti abbaa abbaa ittaay? Barfachuu koof dhiifa. Nagadhiisi kana booddee si faana akka kanatti jiraachuun barbaadu. Atimi guyyaa guutuu nafaan ooli abbaan koo qofaasaadha. Nafaana buli abbaan koo qofaasaadha. Biyya kan biraa deemnee bashannan abbaan koo qofaasaadha. Hingaa kana booddee yookiin anaan yookiin abbaa kee filadhu. Filannoo ana jaalallee kee yookiin abbaa kee filadhu naan jechaa jirtaay. Eeyyee tura abbaan kee qofaa ta'e maal ta'a maaltu isaan nyaata? Ammayyuu qofaa isaan dhiisa dhufeen kottu hin deemna. Osaan jirum hoo. Maaki abbaa koo haadha sabbaas ta'e na guddise dhiisee na hordofa jettee deemaa jirtaay. Har'a abbaa koo dhiisee si hordofee boor ijoollee keenyaan abbaa koo dhiisee haadha keessan hordofeen jedhaay. Abbaan eenyu akka ta'e beektaa? Eenyudha? Abbaan gaachana, abbaan goota. Yeroo baay'ee haadholiin ni faarfamu. Haadholii sana dudduuba garuu abbooliitu baatanii mana isaanii dhaabantu jira ammaaki. Beekaaku atarraa abbaan kee akka isaan qofaa ta'an hin barbaaddu. Ijoollee keenyaafis abbaa gaarii taata jechuudha. Sin jaalladha. Latiikoo. Oo, burtukaana naa fidde. Otuman sin qabu ta'e mee an akka uuman ta'a. Otoo atin jirtu ta'e immoo eenyu fillaadhaan ture. Ati bar bakka buutuu haadha kodha, biiftii kodha. Baay'een si jaalladha. Kan si caalu naaf hin jiru sin jaalladha ishee. Anis baay'eema tokko. Bareedduu akka keetti kana baguma rabbi naa laate. Damma dhaamati. Maazarii bilbilaara. Taaseen dhufa. Siiniin innati jaalala jetti gururtu kun maal dhaasanuu monaan keessa imma kana bakka buutuu haadha kodha. Maal boosati dhiiran taatu yamma gaafa fuututti maal jaalalaaf yeroo kee guddaa. Faayidichumti maalla. Maal yaadinni kun? Waa'ee isa kanaa natti si beekari waa'ee isa situ nyaachaa jira kan maaliin si beekari. Obsi mi'a jaalala sadhaa jaalala sosoon dhamdhamiin baruu hin dandeessu. Falaasama keechi kaayi. Anu warreen akka kee jaalala jedhanii gorooran kanatti milkaa'u isaanii hin argine. Umurii isaaniitti gubuu akkasuma garaacha isaaniitti hin dhabuu malee milkaa'u isaanii kan hin argine nama muraasaadha. Siniif haa ta'u sammuu haadha koo jedhee itti dhangaggaa'e. Nan ture miti Latiikoo eessa deeme ibsiin? Nutti naaf fakkaataam jaalallee koo bukkeen deemaa jedhee fiigaa sokke. Si yaadi. Maaf natti deddeebitaatii takka hangaas hin jedheeramti? Har'as moo? Eeyyee noo har'as. Dhiisamee kan hin dhiisne hin jiruun garuu maaki. Yeroo jettu. Har'as haa xumuraan si kadhachuu dhufe. Har'aa kaasee balbala keessan hin ga'u. Deebii kee xumuraatti. Sin barbaadu deebiin koo xumuraa kanumadha. Insokkiimsa dhugumaa godhe. Sadhugumaan isiim maal ta'e? Mirri namaa isaaf hin galuu? Maal barbaadaa jirta? Suuqiin deemaa jira. Suuqii maali barbaadda? Maaliif onnee kee hin dhaggeeffattu? Ati maaliif miira koo hubattu? Kottam.